Keessa wallaalee muka sabaa gurbattii tana arabsamee xiqqeeffame. So kanaaf wanti bada jala duruma bade si galee. Gaafa daa'ima osoo gaafa gaadii osoo naqabani mammaa kootu jira gaafa jalqaban ni maastar sharafu arabsu gurbattii tana osoo boolasi seensanii hadha nama kana hunda deemtee akka saree maraatti nama hunda lakkaftu nama hunda lakkafaa biraan deemtu si galee. Kanaaf tokkoffaa balleessa makiinna yoo inni hadha arabsu barutti deebi'aa waliin afaan banuutu kana hunda nu geessa si galee. Amma fi ijannoo tokko akka nama tokkootti osoo waa takka asirraallee hin bu'in namni nama kana caalii darbee mucaa kana waa godhullee mucaa kana itti dhiyaatullee hin jiru nama ummata kana keessa jechuudha. Kanaaf ijannoo jiru ijannoo qabatamaa ta'e ijannoo gadhaabbannaa ta'e kaayaati eenyu abbaa eenyu Ahmadiin nutti ufifiduu hin danda'u. Ufifidee wallaahi guyyaa takka bulchuu hin danda'u Ahmadiin. Ahmadiin ilma namaati miti guyyaa tokko nama bira gachiisee buluu hin danda'u. Obbolees anji'a tokko bulii diddaan uumee qaban keessa taa'e. Maraadhee fiiguu baay'ee mana keessa wallaahi billahi mubaarakiin jira imimmaan kana buusee mubaarakii dawwalee mubaarakii yaadata akkaataa mucaan sun naraatti baay'ee jechuudha. Gaafa fayyaa hagana hin maraanne gaafa fayyaa qabu. Siigalee mucaan kun xiqqoo adaduma maraataa dhufaara adaduma maraataa sababa namni maaf akkana maraatuu miti barkun ummata keenya nuti ufitti baase yoo adda nu arabsu buru deemnee araaramnee buru waliin kolfinee mataara nu baasee deemee kunutti daari namaa diigu haadha namaa taqaratu qamteen been haadha duutee qarbii jirtu boollatti arabsu kana ta'e mucaan. Kanaaf ana kiyyatti akka yaada kiyyaatitti osoo ejjannoo takka nuu keettanii ejjannoo san irratti xiyyeeffannee mucaan kun yoo kabiyya galuullee ta'e yoo karaasaa baay'ee wallaahi billahi Ahmadiin osoo guyyaa takkitti bahee qooqa bulee deebee waan namaan dubbatu Ahmadiin. Kanaa miti Ahmadiin guyyaa takkitti osoo dhattee kabaltee deebee waa'ee namaa sanii haasa'u macarashaa dubbisitti waan. Gaafa dheengadda Abdii Huseen dhaqee kabal urgasanii waa'ee Abdii Huseen eeggataa dubbata. Kan hunda kan godhannu kanaaf ijannoo tokko kaayaati gurbaan akka tadaari nama kaadha ka Abdii hiikee Abdii kun waan jirre waan silaa hin qabne maatii walitti oofee boru ammoo kiyya walitti dhufe. Kanaaf waan kana fudhachuu barbaadaa. Ramadaan waan yaadachiiste namni amma mucaa kana fudhattanu gaafa mubeetu mana isaa kaayanii arrabsiise jedheen mubee arat nexib jireenya koo keessatti bakka qalbiin koo itti cabee waa'ee haadhaatti dhingada dhufee haadha isaatii boohaa galee yasmassilaan hin fakkeessaa kun jedheen qalbiin koo itti cabe baay'ee yeroo takka jedhu isa viidiyoon isaatti dhufe laayivii galee mucaa kana dhowweera amma immoo nan jedhe mana kooti yeroo inni jedhu bakka qalbiin koo fayyee bakka onni koo golgolaa turee garuu arrabuma kana laalaa eenyuun fudhata laata jedhee laalaa ture beektanii gaafa sana Ramadaan naqee fudhate Ramadaan fudhannaan Ramadaan fudhate ta'e I don't know ammas Ramadaaniin bira taa'ee itti fufee manatti fakkaata mucaan kun. Kaatee fudhanne nu bira ree mubaarakiin bira deemee mubaaraki fuudhee bira turisee deemee nagdeeffate mubaaraki kenna kana badaarte naan okay jedhee fuudhee bira kaayee bulii sadiif jedhee ni jennaan. Yaa akkasitti beektaa namallee fudhate sanatti illee qalbiin kun cabee kanaafuu haasaa dheeressuurra sirriidha wanti badde dura bade har'a murtii irra geenyaa mucaan naqee mana isaatii baasu ammuma akkasii wayyuu jedhan. Beemaa jirta miti ati Jimmaalij. Isaa kana beeffadhaa. Isaa keessa Abdiinis maasteris. Taaptaa godhaa warra yuunivarsiitii fooloo godhaa mana fooloo godhaa taaptaa gochuun dagatina. Mucaa bakka dhaqeetti kaa'u natti himaa. Asuma Abu Dhaabii keessatti moo bakkuma hin fuudhe sana dhaqee ajumaan itti deebisu mucaa kana natti himaa. Bakka isin jettan dhaqeen kaan rakkina hin qabu. Tani maan kan mana kee balbala keessatti gadi baasii gati garuu mana keetti deebi'ee akkam bulle maaltu mana daadii si baasisa. Namni wacii taa'u gadi baasi balbalatti gati. Biyya gal jibboo biyya galu. Jinke. Gurbaa kana dhaanii hojii keessatti dhaanii rukutaan wal gargutanii. Jimmaalitti yaada tokko sii qooda I don't know asirratti yaada miidiyaa caalaa kan miidiyaa qofa dubbadhaa waan keessaa sii qooduun jiraata. Wanni ammaati gochuu qabdu ola digatee yeroo jedhamu qodaa wayitiin darbattu bar. Innis immoo waan ta'aa jiru kana dhagaa jala taa'ee jechuudha bilbila biraatiin inni dhagaa jira. Kanaaf akka dhiibbaan yookiin akka inni achi taa'ee bakka taa'uu hin dandeenye dhagaa jala ta'a. Yoo dhagaa hin jirrellee itti sin ka'in afaanuma nagaatiin obboleessa kan koo aangoo naatti akkuma obboleessa kootiitti akka nama taatuuf yaaleera. Amma garuu dubbiin anatti deebi'aa jira. Ana biyyatti na deebisuuf deemaa jira. Kanaaf nama bira dhaquu dandeessu nama tokko bira
abbaa barbaadetti bilbiladhu jedhin bakka gabaabsi. Inni nuun bilbilata namni nuun dhufee fudhata. Amma tu'a tasiin bahin uumamee bilbila kee ilaale kan si yaalaa jira dhufee fudhachuudha. Because ilmi namaa amma jira miti hamma dhaqee irra ga'utti rakkina tokko garuu ilaaluu hin qabu. Hamma dhaqee irra ga'utti. Fakkeenyaaf arrabni maaster arraba ejummaalitti ta'uu qaba. Arrabni addi akkas ta'uu qaba. Arrabni bor taarikuutti mucaan kun akkana deebi'u araata natti viidiyoo taarikuu torbii tokkoon boreen argitu taarikuu irra yeroo inni deemu jechuudha. Asii beekee taarikuu. Tarafuddin wanni nuti jenne bari mucaa kana mana ofiitii baasuun taarikuun itti akkamibbataan jee goddaabate mukkoo maaliif beektaa seerri hin gaafataan mucaa kana sababni maalii qallabamaa korma sanbataati Muhammadii maaliin mana isaa qallaba mucaa kana inni no ways siyaas faraarree taariku Ahmadiin maaliin siyaas faraarree mana kee keessatti. Maal jedhanii afsaraan namummaadha malee baay'ee maamma yeroo dubbatu koo abdii mana kee keessatti nuu rabsiifta gal. Sababa naman taaneeti namni bareedaan kun maqaan isaa akka inni ka'uun barbaadnu ejimmaan jammas argineerra maalummaa kan keetis barreerra ati nama guddaadha nama cimaadha nama ofii keetii dhaqxee hojjetattee mana kiraatti kaffaltee inni akka barbaade ta'ee wifi kan keetii nyaattu nachi asitti dhukaasa taanaan hojiin kan keetii bareedaa sana iyyuu laallu beektaa gaafa namni intinaa ta'u. Kanaaf tattaqqamibbataan akkuma abdiin jedhe dubbiin immoo wallaahi akka qoosaatti kan laalaa jirru kana Getudar guddaay ነው ላላስመ በማ አብዲን አመከነ ኦብሴራ ባይዛወይቱ አነ ተይቲ ቃተ በላም ቦየር አከሰራቲ እንደ ማጀራ አብዲን ቆይ ማስተር ልጨርስ እና ዋንን ታኔፍ ወንቲ መቃን ከንከ በዱ ወንቲ መቃ ሆጂነት በሬዳን ሆጀት ጀላ በዱ ፊንቀቡ ማለን ጎዳ ሰጀዱ ነመጋሪ አፍዋ ጎዳኒቲ ነመሲ ገለቴፈቱ ፍዋ ጎተ በረት namni singalateeffanne yoo kudha waagootee fi jette min waagaa allo malee dafqitee fi daajirta bar qabeenya kan kee wifi inni itti fayyadamee achitti nu arrabsu ko asitti guutaa jira bar kanaafuyyuu waan tokkos na qabaa dhiisi wallahi kattani balbala mana keetii irraa gadi baasii intinaa ta'een kanaan ala abbaan barbaade intinaa ta'u nama fudhate wajjin loliisni kan keenya waan ta'eef ati nama gaariidha wallahi namman engadda xiqqoositti mufadheen ture maaliif jenna namni gaa itu waliin beekii walitti mufachuu danda'a ta'a. Kanaaf ani immoo eenyummaa kan kee amman argee baay'ee ati nama jabaadha baay'ee si dinqisiifanna baay'ee si jaallanna sababa nama maraatu tokkotti fakka maqaan kan kee ka'uun barbaaddu nama beekamtiitu barbaada ta'eeti qaata beekamta ta'a nama suuraa kan kee yoo jalaa hin qabneeti. Kanaafuu namni akka hiitee akka inni miidhamu akka inni intinaa ta'uun barbaannu baay'ee si galateeffannaa abdiinis kan inni sirra barbaadu nutis kan sirra barbaannu namoonni sababa mucaa kanaatiif arraffaman miidhaman illee kan sirra barbaadanu kanadha. Itu atis nama akka taateetii jechuudha. Hanga kana siin kadhannu iyyuu. Suma dhugumaa si dubbachuuf taanaan ati immoo sanaa ol waan taateef kanuma sirra barbaanna waan ta'eef wanti addaa wayii hin jiru kanuma. Isaa ko yaada keetti hin dabala afaan gidduudhaan yaada kee irratti yaada biraatuutti hin dabali yaada isa jabeessu tokko dhiyyi wanta kana fayyadamtu hin jirtu jetteellee maaliifni indoon rabbiin nama walitti siqee mucaa kana si agarsiisu በጣም ጥሩ ልጅ ነው ይጠቅማል እና ዋታ ኮንሲን jedhaan mucaa kanatti namni biraa hin fayyadamala inni mana mobaayilii qabu mobaayilii seetti gurgurata inni mana uffataa qabu fuuta isaatti inni mana shiitii isaa gurgurataa jira hundi isaayyuu yeroo mana isaa galchate baaraaliidhaan fayyadama yejimmaa lijiin immoo mana isaa kee wajjin mul'achuu dhiisi laayivii ofii isaatii nama amma erga ilaatee attaa jira beekamtiin barbaadu hojiin onlaayinii hojjetu hin jiru viidiyoo isaa banateera altaffateen utuu nama baaraalii barbaadu ta'e mucaa kana namummaa dhumaatutti dhagaamee naaf malee jechuu kooti isin yalee kan giru dubbii isaa irraa yuubattaniittu namummaa dhumaafi malee ammallee inni fuudhee amma sammaa kana akkuma isin jedhaartan poolisii waamee kennuu danda'a hamma biyyaa erguu danda'a jechuun ikkoo hammamumma gochuu danda'u isinitti maa jira gaafa lafaa kaasus waa kaffalamee yookiin baaraalii nama barbaadu miti ammallee jechuudha baasii gatiisa isin jedhaa jirtan isin diduu miti baasii hin godhe nama ilma namaati waan jedhuudhumaaf kana isin gaafataa jira soo kanaaf waan ati jettu kanallee hin godha taarikuun illee wannan keessaan sitti mu jira wanta ati gootu waan guddaan tokko jechuudha inna akkasii ajandicha irratti haala kanaan tu gabaabsine gaarii natti fakkaata akka yaada kootiitti. Dhaqee baasu eenyu walitti raabsina abdii dhuunfamaa hin jedhaanii taarikuun isumatitti balleesse xiqqoo abdii caalamman argetti waan miidiyaa irraati arraba cimaa osoo hin taane arraba irratti abdii fuudhuu abdiin of eegeera garuu waan jenneen taarikuu kanaan jimmaa lijiin jechuudha abdiin jechuun ofumarraa akka seeraatiin deemaa ture malee maarqosiin galchaal tokko nama danuuti ergattanii jirtu gastiin keenya waan guutuu ta'ee fi akkasitti nu hubadhaa waa biraatti nu hubatinaa jechuudha warri gastiirra
abdiin akka seeraatti ofirraa difeensi godhaa ture malee bada amma kana mucaa kanatti bu'aa isin turre asamma taariku gara manaa deemaa jirta ijimmaal okay sana booda abdiidhaa walitti sina goomsina abdii faana walitti hin bu'ine atillee nama gaariidha akka maastar natti mettee eenyummaa kee beekuu baadhullee egaa maastar mara dhaabbeen dubbadha maaliif isa si beeka waan ta'eef ani maastarii waan hin beekuuf jechuudha eenyummaa keessa sirrii sana Disi afur kinan kesan sitti makkaatatti wal beekin. Nagaan sinii qotaa tokko akkam jirtu hundi keessan namoota gurguddaa as keessa jira. Arra maal isaa keessanii namayyuu yaaduma nama taa'uu dhufiyyuu maal jettu akkam. Warra akka dheessi qofa miti nama daruu jira argaa waan jiru mangolo Yaa waan beeknu hunduma keessanii sababa kabajaan malee ani dubbicha keessa galuuf illee miti. Garuu wantichi miidiyaa irratti yeroo dheeraaf argaa turre abdii nagaan siifatu akkamati hundi keessan akkam jirtu. Galatoomi ani jechuun yaaduma tokkoon dubbachuu barbaade yaadan dubbachuu barbaade maal seete tokkummaa amma fakkeenyaaf mucaan kuni waggaa meeqa guutuu asuma irra jira namatu walirraa fuudhee jiraachisaa arraan ga'e jechuudha. Yeroo inni nama rabsaa tures yeroo inni rakkataa tures waluma harkaa fuudhaniiti irra ga'an. Jechuun kana maaliifan jedhee jimmaa lijiin immoo isa dhumaa mucaa kana iddoo itti godhaa gaaf sanallee jalan ture jechuudha. Isa dhumaa iddoo itti godhaa kana booddee nama sin rabsuu hin rakkatulleedha jedhee ofitti fuudhee ammallee mucaan sanuu. Maal jechuun barbaade yaadni koo abdii bara miidiyaa kana irratti tokko si jaallata tokko si jibba kana quba qabaadhu. Mucaan kun akkasii rabsuuf illee namni kan jaallatu jira kan jibbus jira. Atama fakkeenyaaf jimmaa lijiin kun yoo bira baases mucaan kun si arrabsuu niisu yoo bira teessises si arrabsuu niisu amaluma isaa ta'eera. Ammuma isin addanaa dubbattan furmaata barbaaduu dhiisanii achama ijoolleen mucaan mana naa kireessaa jechaa jira dafanii ol gaggalanii anatu si kireessa ana si kireessa ana si kireessa amman si ergaa jedhaa jiru ijoolleen. So nama keenya hin dandeessu maal jechuun barbaade sababa mucaa kanaaf jettanii kanaan dura jaallanne baay'eetu jiru. I don't know kan mubaarakiin kanan hin jaallanne baay'eetu jiraachuun mala. Mucaa kana amma sila maaliin jedhe beektu jimmaa lijiinii nama abdiillee jibbu miti nama abdiidhaaf illee riispeektii kabaja qabu waan ta'eedhaaf amma irratti inni sila jedhe maal beektaan nama bira amma namni dhufee fudhatu nama abdiin jaallanne yookiin nama hundee jaallannetu dhaqee fuudhee ka'ee mana ofii kennee fi ka'ee bakka jirtu ni min jedhee achi immoo arrabni hin taane nurra deemamuun gaarii miti waan jedhutu natti dhagaanee naan sila maal jedhe beektu mucaan humti kuni ammoo mucaa kana irratti akka inni haala waawee qabbanaa deema wanti hundinuu beektaa. Borummoo nama deebi'ee abdiidhaa jilbeenfatee sa'aatii 24 abdii faarsu ta'utu mala mucaan kun. Kanaafan sila maal jedhe amma dhaqee bilbila sana harkaa fuudhii bilbilicha cufii akkasumas immoo viidiyoo sanas kaasisiisiiti suuta suutaan viidiyoo dhiifama hojjechiisi isa borii immoo itti deemnaa wannan jedheef kanaaf amma namni abdii jibbu dhaqee mucaa fuudhee abdii bira kaa'ee kilaasii tokkotti kennee nu